Har'a akkuma amantoota simbarsiisetti immoo siistama ajaa'ibaa wantoota hedduu nu fayyadan nuuf qabatee dhufee jira. Wantoota haarayaa wantootni kun yoo abdeet hin goone dafaa warroonni immoo fayyadamtan guutuu dafaadha. Pilaastoor keessa seenaadha abdeet godhaadha wantoota gara kana itti fayyadamaa isiniin jedha. Wantoonni kun waan hedduu nuti illee itti haajofnu yeroo dheeraadhaaf illee eegaa turre amma nuuf gallakkisee jira waan ta'eef abdeet gochuun wantoota kanatti fayyadamaa isiniin jedha. Akkamitti wantoonni kun itti fayyadamaa isiniin jedha. Wantoonni kun waan akkam isaanii maal fa'aa nu fayyadan kan jedhu isin garsiisa haga dhumaatti na faana tura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu obboleewwan bakka jiraatan isiniin jecha har'a guyyaa jimmataa nabii keenya irratti salawaata buusuun dagatina. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammadi. Obboleewwan immoo yeroo ammaa kana wantoota ajaa'ibaa nuuf itti dhufee jira. Wantoota hedduu security ajaa'iba namoonni hedduun wantoota kana irraa fayyadamaa jiranii siistema screenshot akka namoonni nu kaasne amma duratti galakkisee ture isin garsiisan ture ammallee siistema inni galakkisee isin garsiisa. Warroonni immoo amma dura fayyadamne yookaan update hin goone update godhaa akka wantoota kana isiniif galakkisanii isiniin jedha. Fakkeenyaaf erga nama dhuunfaa itti haasofatan tokkoon nama sanii erga ofirraa cufuu barbaadanii akkamitti akka ofirraa eegdan isin garsiisa. Erga sarara nama itti haasofatan sarara mana sassaansanii tuqaa sadii kana cuqaastanii erga tuqaa sadii irra cuqaastanii booda karaa kana isiniif fida. Karaa kana erga isiniif fideen booda chat private kee isiniif fida. Irra cuqaaftan erga irra cuqaaftaniin booda sarara isin nuti ammaaf itti fayyadamnu akkanatti nuuf tarreessa jechaadha. Jalqabarra kan argamu namoota dhuunfaa waliin odeessine san suuraa viidiyoo sagalee fi wantoota garaagaraa akkamitti akka yeroo meeqatti akka nurraa haquu barbaanna guyyaa tokko bulii torba akkasumas ji'a tokko fayyadu asitti tarreessee nu ka'a gonkumaan barbaanna immoo karaa gadii gaara dhiiftanii jechaadha. Kan itti aansuudhaan immoo lammeessaa block screenshot for chat keedha. Screenshot nama dhuunfaadhaaf kan yeroo odeeffatan akka namni sun screenshot gonkumaa sin kaasuu hin dandeenye. Keessan yeroo jalqaba seentan akkanatti banaa sin eegaa ofirraa cuftan. Itti aansitanii ammallee akka namoonni waliin haasaa jirtan sun viidiyoo keessa yookaan wantootni sin haasaa jirtan san share akka hin goone download akka hin goone copy linkii godhullee akka hin dandeenye jechaadha. Ofirraa hiitan isin keessan banaa sin eega ofirraa qulfitti gootan jecha gonkumaa namni sun hin danda'u jecha. Sadaffaallee screenshot viidiyoo waliin odeessan kun ka viidiyoo jecha ka bilbilaa san yoo namni waliin haasoftan san screenshot akka isin kaasanii barbaadan ofirraa hiitan jechaadha. Akkasitti namni sun gonkumaa screenshot sin kaasuu hin danda'u, share gochuu hin danda'u, download illee gochuu hin danda'u, linkii copy illee gochuu hin danda'u jechaadha gonkumaa. Ofirraa hiitaniitan akkasumas ta'e wantoota kanatti fayyadamaa isiniin jedha. Like share gochuu subscribe gochuu YouTube channel kiyya waggaa tokkoof hin jira haga ammaatti 600 qofa hordoftoota 600 qofa jira. Subscribe godha baasii ittiin qabdanii wal jajjabeessuun aadaa haa godhannu. Barnoota garaagaraa waan beeknurraa wal barsiisnaa malee bu'aa tokkollee irraa barbaadnee miti. TikTok kiyyaalee uggura jala jira. Like fi copy link gochuudhaan uggura kanarraa kaastan abdiisin irraa qaba. Haga barnoota dhufu wal deemnu nagaan naa turaa.